Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee ati naan gateennuma lubbu koo si malee qabu wabii lubbu koo. Abdiin biraan qabu biyya lafarratti ati nangatini umma lubbu kooti nama tuffatama ati olli kaasta kanna eebbate hundaa dhibbu keessa baasta Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee ati naan gateennuma lubbu koo si malee qabu wabii lubbu koo. Fayyisa namootaa hundisi abdataa maaltoo siin qixxaataa hundumaan caaltaa warra kufaanis kufatiin kaasta homaa hin eebbannu Waaqayyoo nuuf jirta Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee ati naan gateennuma lubbu koo si malee qabu wabii lubbu koo. Yoonoo si waammanne gooftaa si abdanne hundoo ni arganna wanta nuti dhabne nuti homaan qabnu si malee yaa gooftaa kanaaf namni hundi si qofa abdataa Anaf Enyuu Abdiin koo Waqayyoodha malee
Anaf Enyuu abdiin koo Waqayyoodha malee ati naan gatiin uumaa lubbuu koo si malee qabu wabii lubbuu koo. Wanti hunduu gooftaa si qofaan raawwata kan tasgabbii dhabee maqaa keen boqota kanaaf namni hundi maqaa kee jajata wannoo gootee hundaa galatoomi gooftaa. Anaf Enyuu abdiin koo Waqayyoodha malee Anaf Enyuu abdiin koo Waqayyoodha malee ati naan gatiin uumaa lubbuu koo si malee qabu wabii lubbuu koo si malee qabu wabii lubbuu koo. Anaf Enyuu abdiin koo Waqayyoodha malee ati naan gatiin uumaa lubbuu koo si malee qabu wabii lubbuu